irratti iluu irra jetta raayyaa irra jetta oromoon martiin dhufe akaa kanarratti naaraarama karra kan banuuf sarrawaa lumeeti lumee bokkisaati achi sarrawaan itti darbe ilma dhiiraa sila ta'anii fi achi ayyummaa deemaniiti achi kana isaanitti dhaalanii nuummoo hoggaa geenyu immoo Yoosefitti galaniitti jedhe akka waan hoggaa nutti garanatti gadi buune kun gullalleen naannaan kun baay'een hoggaa horeeramu kun faca'ee kun sooddootti faa kan galee kana masqala addabaabaayii irratti kinoo black and white jira bara 50 ilaali 52 kun bara 52 kana iksisneeti dabaleetu dur xombora qabsiisa oromoon marii hojjete kun foto dabaleetu gaani kinoo as keessa jira kinoo dabaleen gaa qabsiisu kinoo jira farda irratti limiti marii hojjedhanii deemu marii hodhaan dhaqanii kun ijoollee laali mucaan guduruun garanatti ta'a laali ijoollee kinoo gara warra dubartootati gara bitaatti ta'anii mucoo buqqee dubra guduruu kittaa kaawwattee dhiirri immoo kana garanatti kan durani dur oromoo warra gurguddaan kun dhufeeti keelloo guba xomboro kanatti ganama talkanitti gubu akka ammaa kana galgalaa miti ganama halkan waggaa koon nutti himtu kino boqqolloo kana faa kino liixii kana kaa fuudhaniiti bibidda san keessa gaadhanii nyaatanii jedhu no naa mishingaa kana dhimma garsaa ture biitu kuni warra oromoota baay'ee warra gurmuu baatii faa hayilee beenyaa faa kino warruma ijoollee isaanii wajjin deemu bara sana amma waggaa nutti himanigaa warra tiksee warra wayyeechaa tiksee galatee nagaash araddoo badhaanee galatee warra gammachuunis obboleecha warra nagaash gammachuunis kan araddoonis kan badhaaneeti isaanis obbolaawwan warra gulummaa gabreefaa gamatti warra badhaadha malkaa jamma gadaafaa jitamma karra qoree ga'utti naannaa kanatti achi deemanii duuree jedhedha achi deemanitti achi xombora qabsiisu. Xombora kun amma dabaleen inti duunan dhaabate moo bara kam dhaabate? Amma isaan akka jedhani dabaleen duunaan 64 irratti du'anii nuun dhalanne waggaa isaan du'an. Aduu duuti isaanii nama sodaa faradoon haal takka nafne sooddoorraa jettamu galaanirraa jettamu obbolaawwan isaanii warra adaadaawwan kan heerumanii jiru. Amma gamatti kan heerumanii obboleettiinis galateen ijoollee 4 qaba. Sadeen dubartiidha. Dhiira ayyuu bichaadha. Ayyuun hangaf. Ayyuun kan dhaali kan galatee balaa kanaan. Ayyuun hangaftummaa isaa dhiira ta'eeti mana abbaatti kanaaf. Amma kuulii galatee, guyyee galatee, kuulii galatee fi warqee galateeti. Ishiin achitti warra galaanitti heerumte. Warra galaan gurraatti warra qumbii kallacha dagaagaa isaan faa hundu hidhatee naannaa amma warra dabalee ganda dabaleef ganda fayyisaa sanitti dhufanii faradoo isaaniitti achi marii hojjechaa achi deemu halkanitti jechaadha. Bareeda achi hoggaa achi dhufan immoo digisiin ni jechaadha. Dabaleenis fayyisaanis ilma warraayyoo. Bara kam dhaabbate amma wanni kun amma dhaabbatee kan jedhan erga dabaleen du'e 64 irratti booddee 64 yaala sila dabaleen jedhan. Dabaleen du'e fayyisaanis itti laafe natti fakkaata. Naannaan haga Haile Sillaaseetu ture jechaadha isaan qabsiisaa ture. Haile Sillaaseen dhaabbatee ni ilaala malee. Aadaan kun kan Oromoo ture xombora gubuun aadaa kiristaanummaa keessatti yoo ta'e Peentenis kaanis biyya ormaas Raashiyaanis jira, Israa'eliinis jira, Giriikiin jira, Yordaanos maaliif hin qabsiisanii akkas aadaa achi keessa yoo ta'e. Aadaa Oromoo san amantummaa garas jijjiiranii jalaa fudhatanii jedhu. Yoggaa sanga Oromoon wal dhufa. Mogorirraa aadaarraa gamatti dhufee asitti qabsiisee faa deema. Bara tokko jedhu shaakeenuu gaangee yaabbatee deema iyyuu dabalee daangeen shaggaadha jedhanii faradoota hiikanii gaangee yaabbachuu jalqabanii Oromoon. Farda san yaabbatanii waraana yoo deemanii farda yaabbatu malee gaangee yaabbatanii hin deemu. Fardi suni safuus qabaa seeras qaba. Farda san dhiisanii amma kinoo waa'ee kana yaabbadhaa kaan yaabbadhaa kun amma daandiin kinoo kattaa irratti shaggaadha ishiin hin dadhabdu kan jedhanii balaa kanaan farda keenya waggaa waraanni dhufe manatti hambisnu kanaan immoo daandii waggaa deemnu jedhanii malee farda san goolaa hin baasan. Goola keessa qallabaa oolu farda. Na horiis qabu kaanis qabu erga dabaleen du'ee fayyisaanis 71 irratti du'aniidhaan awwaala isaanii namnuun ajaa'effata. Adaadaawwan koo abeet awwaallis faradoon asii kaasee
Kinoo amma hin gadda hiriira bahe. As galaanirra reeffa amma Yoosefitti ga'utti gaddeebi'ee namni as jira. Namni baay'een faradoo kana hundu. Jarri kun kanarraan seenaan isaanii akka awwaalamus kan godhe dhugaan akka hin baane nama barbaade. Aga dhiyeenya kana malee masqalli kan qeessin itti dabartee fudhatte gaafa dabaleen du'uutti wanni jedhutti maaloo nama keenyarraa gaafadhaa namuma keenyarraa bee namuma isaanirraa hin dhageechani deemaati saaris kana kan eenyuti jedhaati kan cangaree malkaa galatee isaantu mul'ata malee namu mul'atu isaan jara kanatu nama jajjabaadha jedhe haaluma jiru laal. Nama isaanuun beeku bee nama keenyatu ugaatti deemuu dadhabe malee dhakaa araaraara sanirratti biyya sarrawwaalume biyya burqaa finfinnee biyya sarrawwaalume jedhani beekaa jedhan asbaariin tun sabuqqistoo jedheen buqqaata kiinoo laali beeta mangistii fuulduratti bataskaanni tokko jira asbaariin isaanii jira bee asbaariiwwan isaanii adbaariin gurguddaan jira bee deemi masaraa mootummaa nuunutti malee ammayyuu achuma keessa jira kiinoo bataskaana fuuldura qaxxalee hoo jedhani hin goggoga. Dafee immoo daraara. Deemaa kinoo laaluu hin dandeechani. Kun dhugaan ganamaan sun Oromoon aadaan hin ajjeese. Oromoon waadaatu ajjeese. Waadaadha maaliif gadi bu'a? Aadaan nama hin ajjeesu. Waadaan gini arraba keetiin waadaatti kan galtu santu ajjeese. Oromoon waan nan argine naasawu. Waan nan argine naasawu. Massaaraallee boojee kan dhufee bee gara galgala taaxaaqiitu irraa fudhate. Jedhani baalabbaas jedhani ani amma waan biraa miti baalaa gariidha jarri kun be abbaa biyyaati gullalleen waa takka hin qabu be nu amma waa takka hin qabnu akka namaatti mana haadha kootitti asitti dhufnee kan naan ijoollee meeqa waraqaallee galfanne waggaa deemnee hin gaafannu isiniif deebisaa mootiin Oromoo dhufee nun jedhani gammannee waggaa deemnu achitti illee deebiin hin deebisne maal nun jennaan keechanii b1996 awaajiin isin hin laallatu dur badee keechan nun jedhan amma bara kana deemnee gaafannee waraqaa galfanne ijoolleen kino waan biraa miti ijoollee laal ijoollee abbuu shabbuutii fi ijoollee ayyuu galatee maqaa galmeessisne takka mana hin qabnu zannabuutii fi desiis malee isaanuu kaartaan qaban kino deemnee galmeechinaan maal nun jedhani yennaan taawaa jegaxaraa darajaa jetee tanassu alu gootaraa minaan itti biqilu beenu tolummaan misoomaaf jedhanii kennani jarri keenya qeera kinoo achitti jiru bee warra jarnaal marrin nuguse akaakileen isaanii warra sabbooqa masqalee guddata sanyii warra shabbuuti warra daggafaa banti sanyii warra shabbuuti warra gadaafaa jiru warra jabbileen gadaa hino warra gadaafaa jamma karra qoreet deemaa laala jarri kun jiraa moo hin jiranii eenyutu durii eenyu hiikuu danda'a jedhaatii gaafadha akkan hiikkannee barbaadu hundu dooktarri kanaasaa waan bira dooktarri ogummaadha ayyuu fataa ayyuun bee ayyuu malkaati ayyuu tulluuti ayyuun asbaariiti ayyuunii fi saayikaatiristiin tokko ayyuunii fi ogeechi seeraa tokko ogeechi seeraas moggaa fudhatee gaddeebi'ee immoo ayyuudha jedha ayyuu jechuun Oromoodhaaf kan kadhatu gadadoon hoo dhufu kan kadhatu ongeen hoo dhufu kan kadhatu roobnoo kan kadhatu deemee asbaarii kan gabbaru malkaa kan gabbaru ilmi ayyuun Ookino namni badaan illee yoo bade deemee warra ayyuu san hin gorsiisanii malee abaarsa kan jalqabee jedhu bara dargii sanitti deemanii warra abbayyiitti kakatan. Isa jedhan jarri keenyallee kinoo firdibeetiin isaanii warra abbayyii jedhama malee gara biraan beekan. Ayyaanuma akka hadhaa yaamu ayyaana abbaa yaamu waan biraan jedhan balaa kanatu Oromoo maaltu akkana waliin gallee godhe yoo naan jette ani waan biraan miti waadaadha. Waadaa sana haa hiikkannu jarri kun isaanirraa barbaanne Oromoon harkaa dhageetti kana kino suuraan kun jira gaa suuraan kun dur jecha Eertiraawiitu suuraa mana suuraa qaba isaantu kaasee waggaa deeman amma fayyisaan kun meetirii 2.20 dheerinni isaanii amma namtichi kun saba biraafaas hin jedhoo barbaadanii haati dhaltee gabaabduudha gini waaqatu isa uume Oromootu laaliga qabbannuu shabbuu santu isa dhale na dheeraadha isaan keessa jecha እና ዋን ከነ ስንቴ ኡጋን ጀሪኩ አባራኒው ጀዱን ጀዳኒ ኪነ ሰረዋሉሜ ሰንቱ አረዳንቶ በዴ ቡርቃንቶ በዴ ቄቶ በዲ ያጀረና ማለም በሌቺ ኦሮሞ ዳፍታይ ተነን ዋቀን ከዴ ከነረተ ዳበዴ ዳካራራ ረተን ታይ ነመናራስ ቡርቃንኮ በዴ ሆሪኮ በዴ ጀዴት አባሬ ጀ ሰኝኒ ሳኒ ኪኖ ኦቦ ደሲስ ደበሌ Ino santu bicha jira nu anil mawra dubartiti anil mawra ituti
namticha kanatu jira ilmoo dhiira hoo biyya hiike hoo jaarsa ta'e amma lubbuun kan jiru isa. kan jiru meessa bicha ilma dhiiraati nu ilma dubartiiti nu haati akka wanteenya sooddootti heerumte sooddootti heerumanii warra tuummeeti warra sooddoon isaan sadeen sooddoo hodiitu tuummee liiban warra tuummeeti warra kafanii quriyyaa jedhu isaanitti heerumanii ijoollee dur oromoon hoggaa wal fuudhu sanyii abbaa ilaallata gosa ilaallatee kan eenyuti jedhee qomoo san gaggaafatee wal fuudha akkanaan wal hin fuudhu akka ammaa kana wal argatanii wal fuudhanii san hin jiru seerri jira safuun jira safuurra seerri jira seerarra aadaan jira aadaarra duudhaa sanitti deemanii akkasitti wal fuudhan akka wanteenya asitti kan dhufanii lafti wareeramtee nun jedhan yeroo tokko lafti nu ija kootiin illee bara dargii kan arge daangaan kinoo addis goommaan achi hin manni hin jiru. Addis goommaa sii kana. Asitti addis karra qaalluun kanan achi. Kinoo araqee faabrikaadhaan achi laf baay'een jiru. Bara darbii samaanii saasti. Manni hin jiru. Marra'amanii kan mana maabaraallee hoggaa jalqabamuu jedhu dargiitu jalqabe mana maabaraa kan hoggaa jalqabamu tokko jedhee hoggaa jalqabu kinoo shaggar maabarii fi aradduma keenyarra jalqabe nama gaafadha. Yuudippo saariis irratti hoggaa jalqabu lafa keenya jalqabe kinoo adii ababaa fuuldura jira asbaarii keenyatu jira adbaarii keenya san irratti amma namticha jedhan injinariin Yuudippo shufeerri isaa amma jaarsa dulloome jira. Shufeera namticha injinarii san. Allafaayiree. Shufeeridha. Kan maandisichi shufeeri Saalee jedhama. Jaarsi as keessa jira lafa guddaa fudhate hin jiru. Lafa Oromoo achirraa kaasee garanatti siin fudhadha jedhe kinoo xaanaa gabiyaa kan jedhu cheechi jira. Saalee jedhama. Lafa guddaa fudhate. Jira lubbuun ammayyu. Dulloome jaarsi sun. Yuudippoo namticha maandisii san shufeerii ture. Shufeertichi sun maal godhe egaa? Shufeertichi sun Isaa wanni kuni adbaariidha. Adbaarii dabalee warra dabaleeti warra ayyuutee nan didan. Adbaarii sani koo namni sinitti taa'imu achitti sabni biraa ugaanuuf baanuuf. Asbaarii san dhiisi jennaan dide dhiisi jennaan aduu lammataa ugaa tuqan asbaariirraa ibidda gara tiraaktarii sanitti hafuuf maaliin jedhanii sodaatan. Gara sadaffaa jigsi jedheen afrisoo jedheen ugaa farrasoo jedhanii. Hoggaa asbaarii san garagalchanii achi keessa jawween jiru achi keessa ba'ee lafatti lixeedha. Namtichi maandisichi sun galgaluma san boolsi baagariin mashwaalakaa kan jedhani kinoo gara ganda qarsa ganda dabbasoo kinoo bakka yaa'ii duulaan irratti ta'anii amma carqos jedhan baaburiin irratti deemedha galgaluma san. Galgaluma san namicha san. Namticha tiraaktarii namticha san indoo arginee nuti himanii sodaata. Ugaa asbaariidha jedhanii hiisanii namtichi sun aduma san ugaan ilma namaa hoo namni baasuu baate waaqni hin baasu. Miizanni dhugaan waaqa wajjin jira. Nu warra gullallee lafa akaakilee keenya irratti warri keenya waraana faranjii irraa dhufee kaasee jaarraa 10 kaasanii zariin kun gaala warra dooyyooti jedhu. Dhufa deebi'ee laali galaanitti gala zariin kun. Gullallee jedhu miti gullalleedhaanuu hafee yookaan hawwan sun warra zarii warra dooyyoo san gaala. Amma sanyiidhuma warra sarrawaa keessa uumama kana tafee jechaadha surmaatu ilmoo dhiira keessa. Ilmoo dhiira keessa desiis dabaleedha. Desiis dabalee. Namoonni sarrawaan kun inni abaareettee yaaddaati biyyi kana sanyii. Ani sarrawaan bee akka Oromootti ani amma bakka tokko na teechiste. Bakka tokko na teechifte gaddeebitee immoo ani waa tokko hoggaan ta'uu naa birmachuu baannaan waadaa ganamaarraa maqxee bee waadaan sunuu abaarsa bee amma bee Oromoo na abaaree jedha malee yaa Oromoo aadaa kee keessatti buli waadaan nama ajjeesti waadaan abaabayyuutu abaabeleetu abbaa torbee jedhanii kakatu durga guyyaan torba silatee waa akkana balleechine abbaa torbeen laala jaarsi waaqaa jedhe jaarsi lafaa jedhe jaarsi namaa nunniisin jedhe. Woo kan waaqaa nu dhiise immoo kan lafaa nu dhiisin jedhe kan lamaa kan nu dhiise immoo kan namaa nu dhiisin jedhe waan sadii kan jedhaniif kan kakatanis kanaaf waan sadii kan waaqaa kan nama jaarsa sadii Oromoon hoggaa eebbisiisu nagaratanii nama sadii kan jedhu tokko kan waaqaati tokko kan lafaati tokko kan namaati amma hoggaa kadhatanillee dur akka hoggaa kadhatan waaqana lafkana waaqana lafkana waaqana lafkana yaa waaq dandeettii si kenne yaa dachee jedhanii dachee illee galateeffatu waan kun amma waan hamaan qabu. Jecha guddaadha jecha keessattu. Jecha kana immoo mana barumsaa keessan argattu kan. Warra ayyuu ijoollee warra ayyaantu keessatti. Na kana
argaa dhageettiin keenya kanuma jarri kun abaarsan sun abaarsa miti. Oromootu waadaa keechaa ba'e. Malee abaarree miti. Duudhaa waan dhiisaniif uumaa waan dhiisaniif kana ta'aa jirudha. Kinoo asbaariin sun ilaala injiinarii sanillee kana gootee nun jedhanii nutti moniinuu kinoo baay'eellee umuriin kun amma umurii 41. Umuriin sunillee namticha kanatu akkana godheedhanii kinoo laalaa agartanii nama gaafadha deemaati. Siini Oromoon akka hiikkatu barbaadani miti. Oromoo saba biraa gaafadha. Oromoo miti. Eenyutu duras taa'ee dursa baala abbaan biyyaa eenyu jedhaati gaafadha. Isaanuu sinitti. Dabalee ayyuu fayyisaa ayyuu. Kinoo immoo jagana ta'anii miskiina namaaf waaqa kan kadhata.